Nagayaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turwana bunnoo waa beekote. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan gamanaan isin affeera. Godina Wallagga Lixaatti wabboon humnoota mootummaa hoggaa leelu Wallagga Bahaatti immoo namoonni nagaan ajjeefamuun gabaafamee jira. Gaazexeessituun raadiyoo afaan Oromoo jalqabaa kan taate Aishaa Ibrahim du'aan addunyaa kanarraa boqottee jirti. Barsiisotaa fi barattoota muummee ji'ooloojii Yuunivarsiitii Wallaggaa gara magaalaa Adaamaa imalaa turan irratti humnoonni mootummaa dhukaasa raawwataniin barsiisaa Yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'an madeessuun dhagahamee jira. Paartii TPLF fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti hanga ammaa walamantaan dhibuu pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan himanii jiru. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Godina Wallagga Lixaatti wabboon humnoota mootummaa hoggaa leelu Wallagga Bahaatti namoonni nagaan ajjeefamuun gabaafamee jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Calleetti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa Itoophiyaa leeluun injifannoo argatee jiramee jira. Aanichatti loltoonni mootummaa sakatta'insaaf gara qubsuma wabootti wayita imalaa jiranitti leelamuun miidhaan qaamaa fi lubbuu isaan mudachuun himamee jira. Loltoonni mootummaa kunneen gantoota bakka qubsuma waraana bilisummaa Oromoo beekan fayyadamuun haleellaa raawwachuuf yaalanis ofiif barbadaa'anii jiru jedhamee jira. Gama biraatiin godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti namoonni lama loltoota mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefamanii jiru. Namoonni lama loltoota mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefamanii namni tokko immoo madaa'uun beekamee jira. Yakki waraanaa loltoota raayyaa ittisa biyyaa impaayera Itoophiyaatiin goleewwan Oromiyaa cufa keessatti geggeeffamaa jiran haalaan hammaachuun namoonni nagaan guyyaa guyyaan ajjeefamaa qe'een namoota hedduus gubatee manca'uun eegni uummata Oromoo qulqulluu sababa tokko malee dhangala'aa jiraachuun miidiyaan keenya gabaasaa turuun ni yaadatama. Haaluma kanaanis lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Konojjii bakka addaa Alamiinoo jedhamutti hidhattoota sirnichaa kanaan barataan kutaa 11ffaa Magarsaa Silashii jedhamuu fi abbaan maatii Gammadaa Gannatii jedhamu yoo ajjeefaman namni biraan tokko immoo rasaasa lamaan rukutamee madaa'uun yaalamaa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Namoonni ajjeefaman kunneen namoota nagaa hirmaannaa siyaasaa keessaa qooda hin qabnee fi hojii dhuunfaa isaaniitti bobba'uun kanneen jiraatan yoo ta'an gara jabeenya loltoota impaarichaatiin balleessaa tokko malee halkan mana isaanii keessaa fuudhamanii ajjeefamuu maddeen keenya himaniiru. Haaluma kanaan aanicha keessatti ajjechaan wal fakkaatu irra deddeebiin hidhattoota sirnichaatiin jiraattota irratti raawwatamaa turuunsaas ni yaadatama. Gaazexeessituun reediyoo afaan Oromoo jalqabaa kan taate Aishaa Ibrahim du'aan addunyaa kanarraa boqottee jirti. Gaazexeessituun jalqaba reediyoo afaan Oromoo Muqaadishoo kan taate Aishaa Ibrahim guraandhala 12 bara 2024 du'aan addunyaa kanarraa boqochuusee namoonni itti dhiyeenya qaban himanii jiru. Gaazexeessituun raadiyoo afaan Oromoo jalqabaa kun kan boqotte biyya Kanaadaa magaalaa Torontoo keessatti ta'uu maddeen itti dhiyeenya qaban himaniiru. Gaazexeessituun haadha seenaa taate Aishaa Ibrahim Oromiyaa Bahaa Kombolchaatti kan dhalatti yoo ta'u ijoollummaadhaan abbaa fi haadha ishee du'aan dhabuudhaan haala rakkisaa keessatti akka guddatte seenaan qabsoo ishee ni mul'isa. Haalli jireenyaatti ulfaannaan gara Somaaliyaa imaluun carraa argatteen immoo raadiyoo afaan Oromoo Muqaadishoo keessatti hojjetaa turuu ishee seenaan ragaa ni ba'a. Aishaa Ibrahim gaazexeessituu jalqaba afaan Oromoo akka taates seenaan ni dubbata. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa keessatti hidhaa fi doorsinni jabaatee jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Gareen humnaan saamee jiraachuu baree bilxiginnaan qonnaan bultoota irratti loltoota isaa bobbaasuun qe'ee fi qabeenya horatanii jiran keessaa yakka tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun mana hidhaatti naqee iraarsuu jabeesseetti fufee jira jedhame. Haaluma kanaanis guraandhala 11 bara 2024 godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa buufata 5ffaa ganda waldaa jaalalaa jedhamuun waamamu keessatti namoota maqaan isaanii Ibsaa Muhammad, Adam Abdallah, Muhammad Umarii fi Abduu Aliyyi jedhaman milishoonnii fi waraanni maafiyaa PP waliin ta'uun reebicha erga irratti taasisaniin booda qabanii hidhanii akka jiran maddeen keenya naannicharraa ni dubbatu. Akka jiraattonni jedhanitti namoonni hidhaman kunneen siyaasa kamirraayyuu namoota walaba ta'anii fi jireenya dhuunfaa isaanii jiraachuuf tattaaffatanii bulan malee deeggarsa qaama kamiillee akka hin taanes dabaluun himanii jiru.
Barsiisotaa fi barattoota muummee ji'oolojii yuunivarsiitii Wallaggaa gara Adaamaa imalaa turan irratti humnoonni mootummaa dhukaasa raawwataniin barsiisaa yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'an Dr. Baqqalaa Rasaasaa rukutanii jiru. Guyyaa har'aa jechuun guraandhala 13 bara 2024 gara Adaamaa imalaa kan turan barsiisonni 6 fi barattoonni 36 magaalaa Naqamtee gadi dhiisanii magaalaa xiqqoo Guutee jedhamtu osoo hin gahin itti dhukaafamuunis himamee jira. Dhukaasa kanaan barsiisota isaan waliin imalaa turan keessaa Dr. Barsiisaa Baqqalaa rukutamee mana yaalaa seenuu maddeen keenya himaniiru. Sababni dhukaasa kana akka waan konkolaataa dhaabuu didaniitti fudhachuun dhukaasa kan isaan irratti baname ta'uu kanneen eeran barattoonni achi turan kanaan dura iddoo sanatti sakatta'iinsi akka hin turres himanii jiru. Caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa leellistoota sirna Minilik ta'uu isaaniitiin madda beekumsa Oromoo qocarsuuf namoota ciccimoo wiirtuu seenaa ta'an ajjeesaa jira. Paartii TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti hanga ammaa walamantaan dhibuu pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan himanii jiru. Bulchaan kun ibsa kennaniin qaamolee lamaan gidduutti walamantaan dhabamuu fi naannichi rakkoolee dinagdee qabu furuuf gaaffiin liqii maallaqaa dhiyeesse mootummaa federaalaan fudhatama dhabuu akka sababaatti kaasanii jiru. Liqii gaafannee turre garuu fudhatama dhabeera. Liqii fudhatanii maalirra oolchitu yaaddoon jedhu akka jiru ifaadhas jedhanii jiru. Walumaa galatti walamanuu dhabuun jira jechuunis obbo Geetaachoon dubbatanii jiru. Maallaqni kamuu dhufuus hidhannoo hiikkachuuf fedhii hin qabdanii raayyaa keessan cimsachuu feetu walumaa gala waan ta'e hedduutu ka'aa jira jechuun qondaalli TPLF kun miira haariin dubbatanii jiru. Qondaaltonni Tigraay deebii uummanni keenya nagaan akka jiraatu mirkaneessuun ala bakka ta'e jeequ yookiis fedhii aangoo mootummaa giddugaleessaa akka hin qabne sirnaan hubachiisuuf yaalleerra jechuun deebii isaanii obbo Geetaachoon himaniiru. Kana malees komiin gama mootummaa federaalaan irratti dhiyaate nu laaffisuuf humnoota biroo waliin hojjettu akkasumas qabeenya Tigraay keessaa bahu gabaa gurraachaan gurgurtu mootummaan shanee kan jedhuun waraana bilisummaa Oromoo deeggartu kan jedhu akka ta'es obbo Geetaachoon himanii jiru. Aangoonni Tigraay gama isaaniitiin komiiwwan mootummaa federaalaa Tigraay dhabamsiisuuf socho'aa jira. Tokkummaa keenya diiguuf hojjetaa jira. Akkasumas buqqaatonni qe'ee akka hin deebineef gufuu ta'ee jira. Gaaffilee jedhan dhiyeessuu isaanis bulchaan kun dubbatanii jiru. Gama mootummaa federaalaan komii humnoota biroo waliin hojjettu jechuun irratti dhiyaates akka hin fudhanne bulchaan naannichaa kun himanii jiru. Obbo Geetaachoon bu'uura waliigaltee Piriitooriyaan dhimma mootummaa federaalaa raawwachuu hin qabnee fi odoo hin raawwatiin hafe dhimmoota loltoota hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii ijaaruudhas jedhanii jiru. Humnoonni Tigraay lakkoofsi isaanii 270 ol akka ta'u kaasuun raayyaan kun gara manaatti deebi'a taanaan baajanni kana geetu jiraachuu qaba jechuunis qondaalli TPLF kun himaniiru. Deebisanii ijaaruun hojiirra akka ooluuf mootummaan federaalaa alaayyuu haa ta'u maallaqa fiduu qaba jechuun itti gaafatamummaa akka qabus kaasaniiru. Waliigaltee nageenya Piriitooriyaa ilaalchisee TPLF mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Ameerikaa fi bakka buutonni gamtaa Afrikaa bakka argamanitti dhiyeenyatti gamagamni akka geggeeffamu bulchaan naannoo Tigraay kun dubbatanii jiru. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Bunnoo Beekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Niitoork subscribe share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gama biraatiin gaaffii fi yaada yoo qabaattan karaa lakkoofsa teelegiraama gubbaatti argamuutiin quunnamuu dandeessu isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.